hafuura keetiin jireenya keenya gargaarte. Waan nurratti gadhiifame hundumaa jalaa nu baafte. Yeroo kanaan kan nu geessite Waaqayyo keenyaan. Warra si galateeffatu. Warri gargaarame si galateeffatu. Namuma ooletu si galateeffatu. Nama irraa fetu si galateeffatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Eebbifame ololchee. Ammas fuula kee duratti argamnee jirra. Balballi Waaqaa nurratti haa banamu. Cubbuu keenyaaf yakka looga keenya irra daddarba keenya hundumaa nu dhiisi. Wanti yeroo kana nu kasasaa jiru sekeendii ammaa kanaa jalqabee jireenya keenya biraa kanaaf haa ta'u. Gaaf tokko Phaawulos hojjetaan kee wangeela lallabuudhaaf utuu adeemu xomboreen hafuura odaa dubbattu tokko Phaawulos faatiillaa deemtee isaan nammeessiti. Inni itti galagaleetu maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin jedhee yommuu inni ishee ifatu hafuurri ishee keessa lafa dha'e jedhamee caafamee jira. Sammuu namarra taa'ee wanti namni akka nagaa hin arganne nama godhu kan nama waraanu kan nama dadhabsiisu maqaaf jireenya namaa akka waan namni si duukaa jiru fakkeessaa garuu qalbii namaa kan waraanu hafuurri akkasii jireenya namaa duukaa rarree kan dhufe yeroo kanaa jalqabee isa guddaaf isa jabaate Kiristoos Yesuusiin gubaa'ee kana gidduudhaa iddoo adaba. Hafuurri ijarra taa'ee nama lolu sammuu mataarra taa'ee kan nama lolu harka namaarra taa'ee kan nama lolu uffata namaarra taa'ee kan nama lolu gidduu gubaa'ee kana akka inni nagaa argatee hin teenyedha. Maqaa isa nadibe Yesuusiin nan abbooma. Saba kana gidduudhaa iddoo adaba. Qulqulloota kana gidduudhaa iddoo adaba. Namooti baay'een lafa waaqeffannaa dhaquu sodaataniiru yaadda'aniiru. Sababni isaa hafuura nama waraanuutu achitti walitti qaba. Isa ija namaarra taa'ee nama waraana. Gartee ijoollee rifaasus galee nama guddaa sodaachisu. Garuu guyyaa kanaa jalqabee saba kana gidduu akka tasaanii dhiqee kan nuuf harkatti baatamee kan nuuf sammuu irratti qabatamee kan nuuf ijarratti baatamee kan nuuf ilkaan keessatti qabatamee kan nuuf miliqee dhokatee kan ta'e hafuurri 666 humni hafuurota gudootaa hafuura dikkitti hafuura toshaa bofaan kan hojjetu jawween kan hojjetu saba kana gidduudha bara baraan kan waraaname haa ta'u. Gidduu kana mootummaa keetu jira. Wangeelatu naan lallabama. Ayyaana keetu dachee kanarra jira. Nan lolaachutti dhaqee nan doorsisa jedhee lafa dursee miliqee qabatee kan dhufe duruma namoota baay'ee lafa akkasitti kan waraana amala isaatee lafa kanarratti kan argamu akka jedhee ergamee kan dhufe yeroo kanaa jalqabee saba kanarraa kan qabame haa ta'u. Tokkicha mirgicha mirga ol kaasa. Baloba shida la bagirai. Tokkicha harka mirga ol kaasa. Belooniyanis plaati arraba shala boora la badana makia. Bineensa acheessa mana namaatti kan gabu. Dhiiga keessa mana namaatti kan geessu. Daa'imaan kan kawwaran. Beekaa namoota baay'ee sammuu keessa kan buqisu. Hafuurri hafuurota biyya lafaatiin hojjetu. Yeroo kanaa jalqabee karata nama harkatti kan rukutu ayyaana nama keessatti kan nyaatu namni akka waaqeffanne kan godhu bukkee rakkina namarra kan kaa'u maqaa Yesuusii saba kana gidduudha haa qabamu. Beelu maqaasu Waaqayyo waan qaba galgala kana namni yoo dhaabatee kanatti mataa dhukkubni baatee akka galu kan godhu dhukkuba garaa garaa baatee akka galu kan godhu nyaatti dura kan nama lolan yeroo kanaa jalqabee rukuteera saba kana keessa hana galau galgala kana eegalee lola bashababa baba tolara laba sebebe di nyamaki abura laba netti baguti arkicholo battere balona bakash watu debada watu sibira gala gala Waaqayyo waan eebbakee nu sibira qabaara kaase har'a kaase sibira waraaneera sibira waraaneera sibira waraaneera halkan dhufanii billaan kan si doorsisa
Hiriyataan guyyaa si wajjin oolan halkan waraabessan kan si lolan. Bineensa adda addaa kan si lolan. Achisa rifeensa mataa kee kan butan. Yeroo kana nagaan argatu saba kana keessa. Habarbadaan irraa kaasee. Harukutoman irraa kaasee. Iki kan nulis. Harga dah betul dalam kamu. Kalau makafir harga betul dalam lalu. Iki kan nulis. Warna wajah tadi kamu nutasisiat. Warna wajah tadi kamu nutasisiat. Ya unamnya manusia mereka itu toko tidak malah dia kecuali kita siat. Iki kan nulis sama kanat. Faraon arkabas, tuar kabas, maratu markabas, dan arkabas. Hey, markabas. Hey. Abda dua kayu terkejutkan. Wajah biasa sikap biar kasih bahasa. Harga putih si basera. Harga putih si basera. Yoti karat tekan sudah kapsisan. Kamu boleh sebusan karena tusukutan. Macam boleh wakayo kan sinconan. Mula setiap paisa warasa setiap paisa. Biar matu sih tekan jalan. Kasih hukum susan. Afura kada drop. Humna nukuma. Afura cita nomsa. Serana kelasera rakasa. Haleluya. Kenapa masalah batuna makrala batina makia. Nabi kabu saduma kana wasi kanada. Kana tena maabita tuputa ya rakas. Lalla biabita tuputa ya rakas. Humna wakayo afado baya rakas. Kamado wadu rakas. Nadadi kamado wadu rakas. Nadadi kamado wadu rakas. Sikera. Nami toto iya tukutama herosha di kamera eda. Jabado mayo. Jerasa nama mayo. Akai kamde tiap rakasi. Jadi pepatah. Udah ada wakanya. Amin. Amin jatuh. Amin. Yesus jenak Buddha ada wakanya dah. Buddha ada wakanya. Harai dah. Harai. Turmata kabai dah. Turmata kabai. Palyar kamera dah daripada. Palyar kamera. Amin. Ketika ia tulan dah, bersisa minyak. Wah jadi ikat teruskan. Karena balik fi, jatani ka fi sitin tay. Wanam bersisun dah betul tane. Uyang cuma wanwa. Pokok jatuh, wah furu nama kau itu. Anda singkirkan kan juru arka afura kana tadi. Amin. Bertanya ulfat. Amin. Jirenya kau kefatan ni namu mati. Jejjaba tu natu tu. Amin. Ini kelihatan. Amin. Mana lelah fina. Anak fokin nama rakyat ni pun jatani tay nasi. Wan kalau kau bang kena makan mati jadi nak. Kenapa? Lebih wak ayut. Yoga baba tu juga sekali wak ayut agenye. Romi ti balingan. Wak ayut karan udah. Kalau kau satan ini karan tam ini kamu. Balik lihat hati cuma ni karan tam. Haleluya. Amin. Bana ma. Amin. Akat tijirannya nama ambil kau. Sagale wak ayut baracuna wan sagale wak ayut nama jedu tahu. Amin. Yoga sagale wak ayut kana buani kana cu. Amin. Nesa dafani mo ojetu. Amin. Karena kana ve katale ma kakat ima kakat tuh tani oji mo beta yote simbira kacung kamne dah kam kocong kamne silakan nama tu batin tu boleh sikit nyabal lise orang kena tu batature kada taf kiri batin tu akan isin tajajil lu akan isinin akan move utunu du kampayan na tu te jerenya fura kesa ni du wamini wala ekonomi kali tu sin nama budate amagar wa kaunge sama ini betul. Wan matimno to ko kam wa matimno to ko duwa ka batane jiru man wa ka fula to ko ratti sinine wa ka fula to ko ratti ndanda utuma to jikam barato ko jetto to kam baratmo terfigi zeketi sahati maka manaji ko ratti ratto jette e bifamun nandes karabiya ke nyaka na kidati ro terfi kamna oji tunju oji ninju gafa jeramu oji tibe tuntane alota kana to karoratti bazeno jetto
Garuu Waaqayyoon qomachuun gashiin Waaqayyoo na guddisaan jiru na eebbisaan jiru. Ani waldaa kiristaanaa kanatti wanni deebi'aa mana kadhatamaa mana kakatamaa warra kakuu duwwaan ta'inaa. Sitiin akka tokko gara hojiitti geggeraa ilaalaa waan masinii kakatame qaba. Na sagalee Waaqayyoodhaa kitaaba seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa tokkooti kaasee amma lakkoofsa 5tti isa jiruun dubbiseen achirra dhaabadhee yeroo gabaabaa isaatiif sagalee Waaqayyoo dubbata. Kun erga ta'e booddee Waaqayyoo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee yaa Abrahaam sodaatin ani gaachana keeti. Gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a jedheen. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa utuu ani ala dhabee jiru maala naaf kennuuf jirtu. Namni mana koo dhaalus Eleezer nama Damaasqoo kana jedhe. Abrahaam ammas kunoo ati ala naaf hin laanne hojjetaan mana kootii ana dhaaluuf jiraa jedhe. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufee namichi kun sin dhaalu ilmoo ofii keetti dhalchituutu si dhaala jedheen. Abrahaamin alatti gadi baasee gara battiiwwan Waaqaa ol ilaalee urjootas lakkaa'uu dandeessee lakkaa'i jedheen. Kana booddee immoo sanyiin kees akkasuma hin ta'a jedhe. Ameen. Nama si bira jiru hin sodaatin jedha akkuma. Hin sodaatin. Obbo Dabaliif. Hin sodaatin. Isa dhumaa jedhiif. Hin sodaatin. Kanaaf mee nama si bira jiru nama ergaa kana itti miti hin sodaatin siin jedheera Waaqayyoodha. Hin sodaatin siin jedheera Waaqayyo. Akkana kana mata duree kanan gabaabsee dubbadha. Mata duree hin sodaatin jedhu. Ameen. Hin sodaatin. Ameen. Ameen jennu. Ameen. Warri beektonni gaafa dubbatan qorattoonni macaafa kana gaafa dubbatanii jecha hin sodaatin jedhu kana macaafa qulqulluu keessatti iddoo 365tti caafamee jira jedhu. Warri macaafa qulqulluu kana qoratan yookaan qorattoonni macaafa jecha hin sodaatin jedhu kana macaafa qulqulluu keessatti iddoo 365tti caafamee jira jedhu. Jechi hin sodaatin jedhu iddoo 365tti caafame kuni qorattoonni yookaan beektonni kun waggaan tokko guyyaa 365 akka qabu ergaa qoratanii booddee jechi kun guyyaatti macaafa qulqulluu keessaa nama tokko addunyaa kanarra kan jiru guyyaadha gara guyyaatti sagalee hin sodaatin ittiin jedhu tokkotu karaa isaan hin yaadne fi hubanne itti dubbataa oolaa jedhu. Kanaafuu sagaleen dur utuutiin beekin kophaatti yerooti ganama mana keetii kaatu hin sodaatin siin jedhee si jajjabeessee si kaasu har'a mul'ina akka addabaabayii duratti hin sodaatin siin jedhaa. Sagalee kana walii wajjin ilaalla. Tariitii yoo nama baay'ee amma kana ta'uudhaa baate namoota kana keessa nama sodaataa jiru jirata. Maal waan isaan sodaataa jirtan waan baay'eetu jiraachuu mala. Gireedha itti kennuun fuula duraa waan isin sodaachisaa jiru sana sagalee Waaqayyoo wal bira qabaa ilaala. Gara kutaa kanaatti gaafa isin deebisu sagalee Waaqayyoo kana gaafa ilaaltan macaafa seera uumamaa boqonnaa 12 kaaftanii gaafa ilaaltan Waaqayyo Abrahaamii biyya isaa lammii isaa araddaa isaa zarii isaa hundumaa gadhiisee gara lafa yaada Waaqayyootti akka inni adeemu Waaqayyo matu Abrahaamin ajajee jedhe. Gaafa Abrahaamin Waaqayyo ka'ii baay'ee gara biyya si agarsiisu deemtattiin jedhe Waaqayyo biyya inni adeemutti agarsiisa. Ka'ii jennaan namichi garraamiidhaa waan Waaqayyo fudhadhu ittiin jedhe duwwaa fudhatee deemuu jalqabe fuula isaa duratti. Adeemsi keessan adeemtan yeroo mara sagalee qofa gaafa si dhageessanii kaatan eessa naqattamitti nan adeema utuu hin jedhin gargaara utuu hin baafatiin kaatan yoo jabaattan malee gidduutti wallaansoo guddaa qaba. Yookaas ka'ii Waaqayyoo lafa Waaqayyoo sin jedhe gidduu yerootti dhaquudhaaf ga'uuf jettu utuu achi hin gahin gidduutti jireenya wallaansoo si qabu baay'ee si mudata. Abrahaamin jireenya kana fakkaatutu wallaansoo isa qaba. Haala morma isa qabutu wallaansoo isa qaba. Abrahaam namatu itti dubbate jechuudhaaf Waaqayyootu gara isaa dhaqee mee biyya kee keessaa ba'isin barbaada gara laman si agarsiisutti naa deemi ittiin jedhe. Akkasittiin jedhee qeeboo ka dhuganii cooma muranii nyaatanii jireenya gaariidhaaf haala gaarii jiraatan keessaa baasee lafa onaa buddeena nyaatamu keessa hin jirre fira waamanii wajjin dubbatan hin qabne yoo jiraatan iyyuu bitarraa hin mirgaanis nama Abrahaam lolu baay'atee kan jiru keessa taa'e jireenya akkasitti gaafa dhaqee ba'e waan isa jalqabaa sana arguutti hin fakkaatu. Abrahaamin garuu akkasa ta'u malee qe'ee abbaa isaatti gaafa ba'e waan yaadamu tokko mucaa kan jedhamu hin qabu. Gaafa karaarra bu'ee ka'e garuu jireenya isa lafarraan garmalee eebbisuu jalqabe. Saawwaniin, bushaayeen, hoolotaan karaawwan garaa garaa baay'ee garmalee eebbisuu jalqabe. Boqonnaa 13 keessatti adeemaa dhufan. Boqonnaa 14 keessa gaafa dhufanii gaafa akkasuma. Gara boqonnaa 15tti dhufamee gaafa Waaqayyo Abrahaamiif kakuu galee sin jaalladhaa ati mucaa kootii yaadan sirraa qaba jedhee Abrahaamitti tuma dubbatu Abrahaam jireenya isa lafarraan eebbifamee garuu
mucaa hin qabu. Sababa dhalachamneef qabeenya Abrahaam daangaadhaaf lafa fudhatee jiru kana eenyutu dhaala kan jedhu shakkii qaba, sodaa qaba. Eenyu kan qabeenya kana dhaala? Ani dhalan qabu, ani mucaan qabu. Yeroo kosokkaa jira, umuriin koo deemaa jira. Maaltu qabeenya kana harkaa fuudha? Ani maqaan koo utuu hin jijjiiramina lafaa jira kan jedhu halkaniif guyyaa sodaata. Jiruun jireenya isaa keessatti umuriin isaa lakkaa deemaa. Abrahaam immoo haala isaa kana ilaalee sodaata. Gaaf tokko Abrahaam akkuma amala isaa hojii isaa hojjetataa oolee, qeesaa laallataa oolee, araddaa isaa tiffataa oolee, dhadhabee utuu raafu halkan hirriba isaa keessa dhaqee yaa Abrahaam jedheetu abjuudhaan isa waan ani siif gaachana. Yeroo jalqaba baanee baafatu Waaqayyo Abrahaam rakkee gaachana keeti. Gaachana jechuun waan namni jala dhibee oolu, waan namni jalatti baqatu siif gaachana gaa'oo keetti aditti jedhu. Erga akkasitti hin jedhee gara jajjallaasaatti Abrahaam yeenaan gatii kee ana duratti baay'ee guddaadhe. Biyya lafaarraa yoo dhibe Waaqayyo biratti gatii kee guddaadhe. Adannaa beekama sirtan hima. Erga kee lamaanuu akkana bal'ifadhu. Erga raajiin sitti hima. Waaqayyo akkasii jedhe na biratti gatii kee guddaadhe. Tarii obboleessa abbaa kee, haadha kee, abbaa kee, obboleessa kee hangafa quxisuu kee biratti gatii keetu yaraa sitti fakkaate. Dachee keessa jiraattu kana keessatti ani amma yoomitti salphataa jiraadha itti sodaatte malee Waaqayyoon Waaqaaf lafa uume galgala kana keene hin sodaatin gatiin kenna biratti guddaadha. Waa'ee mucaa tokko irra deddeebiidha yeroo baay'ee akkan isinii kaasu beektu waa'ee intala ishee mana namaatti guddattee ergaa sun ammas deebi'ee gara koo waan nuti isiittan hima. Bara moojeleen jiru keessa dhalatte warri bara moojeleen biyya lafaa kanarra jiru keessa dhalatte. Baru waggaa kudhanii asitti harkaan kaasina. Kanaatti qeenxa walii quba walii fattasna. Babaataa caammaa ofitti yaasa. Qeenxa maalii qaba? Waan kuwaasi sibiilaa taphataa turtan fakkaata. Haa hojjettanii inuma nyaata. Isa miilla duwwaa miila harka kana nyaataa turte, handhuura nyaataa turte. Waan nifte hin qabdu. Bara Waaqayyo gad ishee dhiise. Samma Waaqayyo gooftaan abaaree lafarraa balleessee nagaan nu kennee babbareennee cululunnee deemnu. Nagaan sifa ta'u. Bara moojelee keessa dhalattee bara tana mooyoo dhuguma quba qabdu yaada qabdu ta'e miilluma qajeelaa ishee dalga dhaabatu kanatu miilla gargareetuudhaaf namnutu dalga ejjetu achumatti hafa. Nagaan sifa ta'u. Gargareetuuf jedhanii ejjetu malee isaan faajini mini isaan masjana duuriyyoonni warra hapheedhaa surree isaasiin babal'aa asirraa gad harcaasanii caamma sataakkee sana addanaan ga'anii namni ittiin ejjetin isa kaatti bakka afaa deeman miti. Bara jalqabaa moojeleen miilla finnaan namni koomee gargaree kun jedhee akkasitti adeemu achumatti hafetuun jaallati. Waaqayyo bara kana dabarsee bara ammaatu nu dhufee ililcha laa gooftaa galateeffadha. Innaa kan tajaajiltanni kun bara sana keessa waan dhalatteef mana namaatti waan guddatteef abbaa afaan waan hin qabaanneef moojeleen nyaatte miilli gar tokkotti jallate. Nama qaantala sana silaa namni yeroo tokko waanuma keessa jiru waamama. Intalli sun maqaan ishee Shafoo jedhamtee waamamte. Maqaan intala sanaaf kenname abbaa afaatitti moggaasa Shafoo miti. Haadha ishee ilaalanii namatu ittiin moggaasa Shafoo jedhe. Waaqayyo maqaa kana sii kennu. Amma magaalaa kana keessa lala warra akka sanaa reetti fe'anii deemanii utuma maqaa dhalootaa qabu yoo na barate dookumentii isaarra maqaan jira abbaa akka sanaa chattee laati. Yeroo isa waamsise wanta ta'eef utuu hin jaallatin asan jedhee waamama. Hoolaa nagada yoo ta'e, ree nagada yoo ta'e, saa nagada yoo ta'e maqaa waan fuula isaanii dura jiru waa. Amma garuu dhaggeeffadhu sanima Waaqayyo maqaa kadhee kana sirraa kaasa. Gatii kee guddaa dheedheera Waaqayyo. Indee beekama sitti mana dhaggeeffadhu. Nama Waaqayyo maqaa guddaa jijjiiruuf tasgeessa jiru. Mina jijjiirameera na yaadu. Intalli kun jireenya ishee keessa miilla ishee moojelee nyaattee Shafoodha malee erga gaafa gooftaa fudhattee fi kaaftee yoo gara gooftaatti gad jettee Waaqayyoon kadhachuu jalqabde namatu jalaa dafee hin owwaatu malee Waaqayyoon ibsuu ijaa hin fudhatu. Gaafa isheen abbaa koo jettee waamtu bantii waaqarraati Waaqayyo dafee owwaatee ishee dhaggeeffatu.
akkasuma utubana namarra oli gaddeemtee hojii hojjettu gaaf tokko maqaa ishee waaqa kana waamtuuf jedhamee waaqi tolfamaan mana isaanii keessa jiru waan du'eef intala kana gabbaasanii dhaqanii awwaala keessatti gatatu. Yeroo maanguddoon tokko qeesheetti baatee gara iddoo beeta kiristaanii waaqeffachuudhaaf galama otoo deemtu sagalee boo'ichaa awwaala keessa dhageessee itti godhu nasii bookuu maal gaafa jettu ala namaati. Ishee yeroo dhaqitu awwaala keessa lafa bineensi yuusu teessi boosu. Nama kakuu qabu immoo bineensi nyaata bira darba. Nama kakuu qabu du'i hin argatu. Nama kakuu qabu salphina hin argatu. Waaqayyo sarara dabarseera. Kakuu qabda taana utuu kakuu jechuun waan hin argin hin duutuudha. Maal attamitti utuu raawwatanii kakuu kee Waaqayyo kakuu sii galee sii raawwata. Intala kana gaafatti gortee dhattee maanguddoon kun maal hojjettaa si jennaan fidee namatu asitti nagatee bineensi nyaatu jedhanii garuu ani immoo nyaatamne jira jennaan isa beeta kiristaanaa dhaqaatu dhiiftee intala fudhattee manatti galte. Gaafa intala fudhattee manatti galtu qeechaatti keessa wanti dhumtu jira garuu kan hin jirre tokkotu jira nagaatu hin jiru fayyaatu hin jiru boqonnaatu hin jiru. Gurbaan tokko waggaa 15 ol kan fide qalbii gadhii ishee lubbuun kan keessa jiru kutaa mana ishee keessaa tokkotti hidhamee taa'ee ishee. Inni hangafti immoo gara biyya Awurooppaa kana deemee jiru. Yeroo hundumaa yoo sansalata irraa hiikan waan nama ajjeesu namni dhokatee achitti nyaata kenna. Nyaatee achumatti fudhata nyaatee achumatti fincaa. Kanaaf naannoo kilaasii sana namni darbuu hin danda'u. Mintalli maqaan ishee foonamtu kun gaafuma mana ishee ol galte mana haadha karaa dhattee seente kutaa mana isa ishee kenname qabattee akkuma amala isheetii gad-jettee Waaqayyo isheetti dubbachuudhaaf yeroo isheen qophooftu Waaqayyo nama hidhamee jiru itti hima. Wettumaa harkatee lamaan isaa ol qabee waan sitti hima. Waaqayyo galgala kana hidhaa kee kenneera. Yeroo isheen gad-jettee baabbaa anaan du'artana fuutetta waraabessi na nyaanne waan godhi na nyaanne situ naaf harmee gaafettu ani wayitoon sibidee mana kana keessa hidhaatu jira har'a hidhaanii keera Waaqayyo. Baano kottu harka jira maanu sanatti kanatti kanan siin jedhe dhaaba Waaqayyo na dibeera har'aa kaasa hidhaa kee hiikeera. Itti kana galtee ittiin jedhe abeetti jennaan kilaasii hundumaa natti kennite kilaasii kana maana dhowwattee ittiin jette kilaasii kana raawwattee kana beeku hin baddu ittiin jette. Waaqayyo waan tokko natti meef maayini ati warra peente sanaatti hin jette jaartin eeyyee Waaqayyo kun nan jilbeenfadhuufi mana kana keessa namatti hidhameera nama qalbii gadhiisee jira naan jedhe jetteetu maqaa gurbaa qaawwantee gaafa ittimtu jaartin nama kan biraa taate naati. Maatiin jedhe waaqni jennaan gurbaa hidhamee jiru kana waggaa 15 miti eeyyee qalbii isa deebisa nama isa naan jedhe Waaqayyo ennaan raawwate itti bu'uun hin danda'amu balbalichaatti yoo dabarteyyuu kellaa cabsee fuudhee nama dhaa ture kanaaf iyyuu hin danda'amu dhiisitti jedhe lakkeen Waaqayyo tana mana har'a gurbaan kun hin fayyana jedheera. Waaqayyo har'a hin fayyita siin jedheera. Waaqayyo har'a hin hiikamta siin jedheera. Nama nu tokko jiraate lama harkatti achas lama harkatti achas yaa baasin kana wanti nama kana qabee dhufe tokko yuraatti naafin sirraa rukufeera. Namatti waamanii gaafa dhaqanii qulfii fuudhanitti kennan maqaan gurbaa Saamu'eelidha. Qulfii asii kikkiritti gootee maqaa Waaqayyo gooftaa kootii kan abbaatti bilmaatti kan hafuura qulqulluutti. Saamu'eel hidhaa kee hundumaa eekeera gaafa jettu gurbaan sansalata miila harkatti baatee dhaabata. Gaafa maqaa waan tuqoo jedhee hawwaata maal hojjette nan bitaan mirga ilaal kan inni keessa jiraatu isa garaa bebbaame keessa dhaabata. Waaqayyo har'a lafa sitti tolle keessaa si baasa. Sabanan eericha waanuma sitti tolle kana kee Waaqayyo si baasa. Kan sitti tolle jira namni sitti tolle jirta haadha keessa jirtu kan sitti tolle jirta Waaqayyo sodaatiin har'a kee si baasa jedheera. Gaafa isheen harkatti qabdu sansalataan harka hidhamee jiru itti qabu takka takkootee qulfiitti keessa irraa darbatu harka qabee gadi baasi rifeensa mataarraa dhalina dhali kan keessa irraa qoran. Haleluuyaa. Gurbaa Awurooppaa jirutti amma bilbilli fudhatu. Hello jennaan obboleessa kee waggaa 15 du'ee ture darra du'aa ka'e. Itee konatti ni kan du'e hirmiin tufaa
si kwano kondo na hindune inni faye inni kaye wani yana mnetu tat mali dannan intala tokko waaqayyo ni warra bente kana qabde turte bakkee raashar kadee fudhatee gale hin fayyee jettee maqaa isaa waamte argumatti qabde sansalata irraa hitte inni kun akka namaatti haasee akka namaatti nyaata amma nagaa ta'eera. Haleluuyaa. Maqaan ishee jedhamte na shafoo jedhamte nan amma gaafa waaqayyo waaqarraa dhufee daastarichaaf maqaa jalloonni mandaraatti moggaasan irraa taraguutti dhukuma jira guyyaan tokko gota fedhee dhufaayira maqaa safaraasitti moggaasan sirraa kaasa waaqayyo. Batingal. Waaqayyo waan itti maqaa namni sitti moggaase sirraa kaasu si fideera. Biyya Awurooppaatti tikeetii xiyyaaraa kutateetu nan dhufa dhufee manii mucaanuma obboleessa koo kana fayyifte karaa ishee gargaarame kana dhufee arguun qaba. Mucaa kana gaaf tokko akka tasaa namni utuu mana namaatti kadhatu gidduutti natti argamteennaan waaqayyo akkasitti hin jedhee si yaadadha barumsa kee ilaalu nama guddaa si godha harka keerraa dhaloota baay'ee soora lafatti kuftee siin kaasa jedhee kakuu kakatameeraaf wanti waaqayyo dubbate galgala kana hinumaa siita nama harka keenatti hin beeku itti qabsiisee gatta nama fudhate hafudhatu irraa kaasu wanti waaqayyo ijoollummaa kee kaasee hime eenaka harraa kaasee mataa siif godhateera. Gaafa gurbaan gara biyya Itoophiyaa dhufee ishee kamiidhatti jedhu intalli kun akkasiin adeemti mana keessa kanuma uffata fidhe miti dubbannaan miti dibata fuulaan qabu qachiisni keessa mataa ishee faaqqee keessa beemme dhadhaan takkaa kee abu'eemme waanuma laata kan biraa tokko garuu keetti ishee haareeffamaan mana godhi siifaa ta'u namana siifaa ta'u warraa kaasu waaqayyo waan keessa ka'eeru kana bakkee baaseera. Dibata baataati nama salphaa miti abbo ergaa baataati nama salphaa miti kakuu baataati nama salphaa miti waaqayyo har'a lafa siilaateera. Rooti kakuu baatte jalloota wajjina cabarbaarota wajjini teessina gadaa wajjini karaa kanarra deemtu namuma barreen dabarreebsisee waaqni waaqota akkasii jedhe galgala kana hin sodaatin maqaa kee geeddara. Gurbaan nuti akka biyya Awurooppaan si daawwachiisa hin deemnetti kakuudhatti. Haleluuyaa. Barumsa qabdu yeesinnoo gargar baaften beektu waan ittiin namatti waan dubbatanii walii galan hin beektu si daawwachiisa biyya alannam kakuudha waaqayyo ma dubbatetti. Inni waaqayyo dubbate moo'in oolun bulutti tura haala keerratti hundaa'u barnoota keerratti hundaa'u qabeenya keerratti zarii keerratti miti'a wanti waaqayyo dubbate har'a galgala chaapaatti si ta'eera. Guyyoota muraasa booddee wooki biyya sana keessatti akka adeemsisee tikeetii ishee mursee fuudhee gara biyya Awurooppaatti geessee biyya Awurooppaa kana keessatti akka daawwachiisee wanta kun si gaafadha jennaan rakkoon qabatte. Ati nama furmaata guddaa akkasii obboleessa koo maatii koof ooleedha. Ani gaa'ela qabu wanta ta'eef hin heerumne min ennaa wansi fuudhe rakkoo qaba. Kakuudha waaqayyo dubbate chumatti keessee si heerumsiise. Nagaan siifaa ta'u. Ati dallansiise. Warree hundan kee hangabdaniiti ka warra heerumin jirte iyyaati amin jedha. Nagatti baatu walitti. Nagaan isinii baatu. Maali kabari? Yesu materum de berarti pada mana cerita kan berawat ke berata tu bisa kan beranja cara sama. Harga udah terus na nagaan sini baru. Enggak bara ko mali ka benar kung kamu berwakayo mati lupa tesino mayut. Aci mata nama udah sih udah nanti deh. Amin. Nama mana nama tahu dah tete cita tiada kita. Amin. Akasin jadi wakayo. Gatingkan berarti udah. Watu konsitima na kefadat. Amen. Ena kefadu watu konsitima. Namu mapira wachura to koda teti de suri sani wardiyanu ma onziga shuri se fusi gete situ tufte nama mite chama ta to sada gari. Aga ganta ka kenya to ko situ kore ma sibra darbe davi ani yana nama ke ta kuntu ete no bra darbe. Akasi ngere wakai. Kabun sike sakaba. Ati jagoru rati kati jabe saira. Amen.
Kakang si foto. Abraham na enak. Gating kena berarti gudare. Gurbani be kwa waka yo berarti gating sa gudate. Raka seno fila. Wanu gating kamne to keseo fila. Gafto ko kesake. Nami chaka mas ko mana ko churu kana tu kabenya ko kana furata tamangore. Zodatin kunim to. Jilba ke kesa baba. Watu jilba ke kesa ira. Isa jilba ke kesa sigala. Nami chipi mara kesa ta ko sinale. Waka yo kasinje na iru galgalaga. Karabo kasinje na iru. Wanti si kesa kesi soda chisaro sinale. Amen. Amen. Katinga na berarti gudare. Amen. Namni berarti gatiin saga shentam ne kuwa kayo berarti gatiin sagudda tahu saga babare. Abraham sodawan kena mukesa be. Pokonna pura jage sada pokonna pura torbata jati darbe tu. Wagga sagal tani salgam fasa tiga pada ko Abraham na enda anil chadai ram. Amen. Ay chura inni mo Abraham kana kuang gumadanggal. E chadai churi sa untu madang dau je chura itu. Amen. Laga jela santana ka braka ti sakaya kira. Main yang chadai kan jera gubernur gacu di tangan. E chadai je churi sa untu madang dau dah. Amen. Isakam isa Abraham wa beta saju. Kana pore na Yero kana jalkabe hada manake mutainar katidalan sikinai. Amen. Gobernur kuda sante tidak kegaletu. Saranu jisendu kana duda duba tesu. Jaki nuhudite wako kapura wacu idera wakasulunte kekesuto wandalunte rajutonunte tukana duda duba tusente sudi. Kamang kata beda begitu gamadi. Amen. Bani dan nane wakai yare yero kana jalkabe mutai lumasi kenere. Amen. Olpake taput. Wanti waka yok dada memecina sana injilo. Setenna makamu cica isi ake de temokazi. Isi ake tuni maje tunai not konfaya tunai. Arga nanti kan. Wansi konfanci susi pakai waka. Wansi kamati susi pada tu waka. Amin. Minda yok rata naragan tuni. Bani jenna yiki tu tifu ramira wala kasa. Nama tak kasitika beta parasukit. Tukani dia kesan. Wana tifu raterufte. Ara jaminda gata gafar ftekes uyota gafar di tematisan isaniki ofra gafar tusar inda kana mo sababte sakam rafra tu yatu kasinge de wakai wana rasi goda singam machi sadallan tu de wakai. Amen. Pakata kata ni sakam fasa tumure ipatte janji chef jemita brami ergama wanda yo mojato goni garashe kita. Amen. Kapto ko mojato to dedesi. Jadi matin kun sosorae, fully kun sosorae. Main kosmo kana furachu jera matin kun nishinjeru. Main ni kena kana furatu fully kun ingkuni wamo to kon furatu jati mana dada. Ale na al gedam di mana ukala mayu mahare samade furatu mishinjeru. Oh ya kawan teman. Agak sini betul. Nanja dini wamo to kosa windna tau. Wamo jadi mandana de matin kun armi kun mal nete itu. Jadi gawaji aja garana denaga. Namin bene budeng ufte namane duguma wadu jiran sew jarti foyat. Amin. Uduma namni yadu wakayo barana wasi goda. Mantar tu nama mantar tu nama kenapa? Nagan si betul. Nagawa kayo ulur. Uduma jadi ufade mekaran. Asika fama ikarana si jarti asi ufade masih marjingu darufe. Asika titingu darufe. Jarti ngulu biko datuk dan desa jatuh jalan kabel. Malam benar tu bekas kata misa kedua bang cakar hati batin ini. Kode semua nama tak kafu dia baca musibah ini mau dendis. Amin. Kantor kau masuk tu ni. Kapu kayu si kale utusin nyati sini dulu. Yang umurin ke kafe soke bordem tegan nengke biar apa karena ratu murah macam ni. Karena nama si berarti falanu mampu deh ke karena tu si dimna. Aja makan merah mampu deh. Borodo masalah tim si tamare utu nyati dulu. Waritene jetor kagela masa jaskap si epicenter ba haraga sewa kayo epake birasi ado sada genya ko tanu ba ebisu akatin jare wakan sudah tinji amin no jare jare tubi kaditi nan sudah tinji jare wakan ya bani sudah tinji jare wakan yo amin bagus ratus amin. Amin jatuh dan dede. Amin. Kita pun masa mula lam. Amin jatuh. Amin. Aman nanda udah dera.
Sodaatin jedhe. Waan nyaatamuu dhibeen sodaatin. Waan uffatamuu dhibeen sodaatin. Dhukkuba si qabee ogeessa yaalaa bira dhannaan hin fayyisu isin jedhan hin sodaatin. Waaqayyo ati ana biratti gati jabeessi. Gatiin kee guddaadha Waaqayyo. Laga rifadhu walirratti deeffadhuuti. Ani gatiin koo guddaadha jedhaa zannataati. Jamani jedhi. Jamani jedhi ammayyuu. Har'a kaaseedha. Gadi yaadu jedha.